Har'a maal ilaallaa? Tokkoffaa irratti jireenya afurummaa kana gaafa jiraannu eenyufaa fakkeenya haa godhannu? Maaliif ani cubbamoota malee qulqulloota barbaachan dhufne? Qulqulloota barbaachan dhufne. Akkasumallee namoota fayyaa qabaniif qorichi hin barbaachisu. Qorichi kan barbaachisu warra dhukkubsataniif akkuma jedhu. Inumaa qulqulluun Yohaannis Afaan Warqii maal jedha? Nyaatarraa sa'aatii hanga kanaa of dhorke jettee natti himi jedha. Hanga kanan ture otoo nyaata nyaatin naan hin jedhin. Amma immoo durbee Maariyaamitti ceena. Giifti keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam irraa maal barachuu dandeenya? Ani qulqulluu waanan ta'eef akkana naan jedha jettee yaadna yaa saba Waaqayyoo. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo iddoo garaagaraa teessanii sa'aatii garaagaraatti sagalee kana kan dhageessan, viidiyoo kana kan ilaaltan, nageenyi Waaqayyoo inni waaraan isiniif haa ta'u. Araarsummaan haadha keenyaa, giiftii keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam, eegumsi ergamoota Waaqayyoo, araarsummaa fi kadhannaan abbootii keenyaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waaqayyo gooftaan keenya yoo nuuf eeyyame egaa barumsa keenya afurummaa ortodoksawaa kaasne yeroo kanaaf kutaa isa dhumaa ni ilaalla jechuudha. Har'a maal ilaallaa? Tokkoffaa irratti jireenya afurummaa kana gaafa jiraannu eenyufaa fakkeenya haa godhannu waan jedhu waan muraasa kaasna jechuudha. Maaliif akkuma duuka buutonni jedhanii naannoo keenya keessa kan nu marsanii jiran raga baatonni hedduun ni jiru. Fakkeenyonni hedduun ni jiru. Garuu barumsa keenyaaf akka nu ta'utti waan muraasa kitaaba qulqulluu keessaas ni kaasna jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya nu gidduutti argame akka nu barsiifatu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Tokkoffaa irratti egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kaasna jireenya kana keessatti. Eenyumaaniyyuu isa caala fakkeenya godhachuu hin dandeenye. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma abboonni keenya nu barsiisan gara addunyaa kanaatti kan dhufe waan lamaaf jedhu. Tokkoffaa fayyina keenya raawwachuuf, lammaffaa immoo akkamittiin akka jiraachuu qabnu nutti agarsiisuuf fakkeenya nuuf ta'uuf jedhu. Akkamittiin akka jiraannu, namoota wajjin akkamitti akka deddeebinu, jireenya keenya akkamitti akka gaggeessinu, akkamitti akka soomnu, akkamitti deebi'ee akka deebisnu. Waa hunda kana nu barsiisuudhaaf jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Innis immoo jechaan nutti meera maal jedhee? Narraa baradhaa. Ani garraamii fi laphee kootinis gadi of qabaadha jedheera ofuma isaati. Narraa baradhaa jedheera. Narraa baradhaa. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee foonummaa isaatirraa jechuudha. Maal barannaa, maal fudhachuu qabna jennee yoo kaasne tokkoffaan gadi of qabummaa jechuudha. Gadi of qabummaa. Inni waaqa ta'ee otoo jiru gadi of qabeera. Waaqa ta'ee otoo jiru hanga nama ta'utti gadi of qabeera. Nama ta'uun, foon uffachuun, addunyaarra deddeebi'uun, daanga'uun, umriin lakkaa'amuun Waaqayyoof tasuma waan hin malledha. Waan hin yaadamne, waan hin dubbatamnedha Waaqayyoof. Inni garuu gadi of qabuudhaan foon namaa uffateera. Gadi of qabuudhaan gidiraa simateera. Gadi of qabuudhaan lafarra deddeebi'eera. Gadi of qabummaan kana caaleessaa dhufa. Otoo waaqa ta'ee jiru jechuudha. Yaa saba Waaqayyoo, qarshii qabnu ni boonna, aangoo qabnu ni boonna, olof qabna. Mee kana caala gadi of qabummaa Waaqayyoo kana caala gadi of qabummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanarra maal akkamittiin ilaalla jireenya keenya gaafa gadi of qabummaa isaa kana ilaallu. Jireenya keenya akkamittiin madaaluu qabna. Baay'een keenya waan xiqqoo waan boru dabartu qabannee of tuulaan jirru. Egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa akkamittiin akka inni gadi of qabe ni baranna jechuudha. Jireenyi isaa guutuun jireenya gadi of qabummaa ture. Akkuma kitaaba irratti jedhame ko sagaleen isaa hin dhaga'amu ture jedha. Sagaleen isaa hin dhaga'amu.
jedhamaa ture. Addabaabayitti bakka namni baay'eetti sagaleen isaan dhaga'amu. Maaliif inni gadi of qabaadha? Ani waaqa jedhee namoota irratti illee waan biraan raawwanne Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gadi of qabaadha jechuudha. Qulqulluu Efreem akkuma jedhu keessattuu nama ijaamaa dhaloota isaatirraa jalqabee nama jaame sana ancofa isaatiin gaafa fayyisu ani waaqa jettee fuula isaatiin tufne biyyoo lafaatirratti tuftee kabaja isaaf agarsiiste jedha. Agartanii amma kana hunda gadi of qaba jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa gadi of qabummaa ni baranna jechuudha. Otoo humna qabuu gadi of qabeera. Warra isa rukutan, warra isa reeban, otoo akka barbaade gochuu danda'u garuu gadi of qabeera. Tokkoffaa kanarraa baranna jechuudha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa. Lammaffaa irratti jaalala gonkaa ta'e nu jaallachuusa. Jaalala tasuma mudaa hin qabne jechuudha. Lubbuu isaa dabarsee hanga kennutti nu jaallate. Gidiraas hanga simachuutti nu jaallate. Nuti hoo obboloota keenya akkamitti hangamitti jaallanna? Haadha keenya, abbaa keenya, obboleessa keenya, hiriyaa keenya. Jaalalli nuti isaaniif qabnu hangami? Inni yoo hanga du'aatti nu jaallate, hanga lubbuu isaa dabarsee kennutti nu jaallate, hanga awwaallamutti nu jaallate. Nuti immoo jireenya afurummaa keenya keessatti namootaaf jaalala akkamii qabaachuu akka qabnu kanarraa fakkeenya fudhanna jechuudha. Warra isaan jaallate hanga dhumaatti jaallate qulqulluu Yohaannis. Warra isaan jaallate sana hanga dhumaatti isaan jaallate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa jaalala akkanaa kana gooftaarraa barachuun barbaachisaadha. Narraa baradhaa waan jedheef. Narraa baradhaa waan jedheef. Kanaaf jaalala isarraa barachuun nu barbaachise. Itti aansee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbamoota hin tuffatu ture. Hin tuffatu cubbamoota. Cubbamoota wajjin nyaata jedhamee garuu kassafameera. Himatameera. Bara sana keessa namoonni qaraxa qaratan kan akka hojii Maatewos qabaatan jechuudha. Namoota tuffatamoo fi cubbamoo jedhamanii yaadaman ture. Isaan wajjin taa'ee inni nyaata isaa wajjin nyaata. Maatewos mana isaatti akka affeere beektu. Dubartittiin isheen cubbuudhaan guutamte, isheen sagaagaltiidhaan guutamte miilla isaa gaafa dhiqxu isheen tuffanneen. Namoonni kun otoo inni dhuguma ilma waaqaa ta'e, otoo inni raajii ta'e, otoo inni barsiisaa ta'e waan isheen hojjettu silaa hin beeka ture jedhanii waa'ee sagaagaltittii sanaa hanga dubbatanitti inni cubbamoota hin tuffanne. Nu yoo yaa ilmaan Waaqayyoo namoota akkamittiin keessummeessina? Kana barachuu qabna jechuudha. Gonkaadha bakka. Nama jaallachuun isaa gonkaa waan ta'eef cubbamoota illee inni maal gochaan turre tuffachaan turre jechuudha. Inni waaqa ta'eeti cubbamoota kan hin tuffanne. Hojii isaanii otoo beeku, waan isaan hojjetan otoo beeku, dhiifamaan gara isaaniitti dhufe hin tuffanne jechuudha. Nuti uumama taanee obbolaa akka keenyaa garuu ni tuffanne. Warra akka keenya lubbuu qaban, warra akka keenya foon qaban garuu ni tuffanna nuti. Inni garuu waaqa ta'e otoo jiru cubbamoota hin tuffanne jechuudha. Maaliif ani cubbamoota malee qulqulloota barbaachan dhufne. Qulqulloota barbaachan dhufne. Akkasumallee namoota fayyaa qabaniif qorichi hin barbaachisu. Qorichi kan barbaachisu warra dhukkubsataniif akkuma jedhe. Yaa saba Waaqayyoo nuti oolmaan keenya namoota akkamii wajjin? Namoota nu madaalan jennee yaadnu wajjin oolla. Warra rakkatanoo isaan daandumarra jiru ammas. Warra beela'anoo isaan ammas achuma jiru. Nuti isaan wajjin oolla. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu masaraa mootummaa miti kan inni oolaa ture. Eessa namoota rakkata wajjin, namoota cubbamoota jedhamanii tuffatamu wajjin kan oolaa ture. Egaa kana barachuun barbaachisaadha jechuudha. Duuba deebinee ilaaluun barbaachisaadha. Saba Waaqayyoo yeroo baay'ee nutti hin beekamu wanta kana akka gochaa jirru. Qorumsa seexanaa inni guddaan tokko maal dagachiisuudha wanta namni gochaa jiru. Nuti amma akka keenyatti jireenya qulqullummaa keessa waan jiru nutti fakkaata. Waaqayyo faana waan jiru, waan gaarii waan goonu nutti fakkaata. Garuu keessa keenya wantoonni hamoon ba'uu qaban jiru. Nama tuffachuu keessattuu. Nama tuffachuu. Ilmoon abbaa tuffatti. Abbaan ilmoo tuffata. Hiriyaan hiriyaa tuffata. Hojjetaan gaggeessaa isaa tuffata. Gaggeessaan hojjetaa isaa tuffata. Bakka hundatti jechuudha. Waaqa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu
tuffiirraa gonkaa qulqulluu ture jechuudha. Kana barachuun barbaachisaadha. Namoota tuffannoo qaban Waaqayyoon dhiifama gaafachuu qabna dhugumatti. Gaabbii galuu qabna. Inni uumaa isaanii ta'e erga isaan hin tuffanne nuti maaliif tuffanna? Nuti yoo isaan irra maal caalleeti? Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa akkamittiin akka inni cubbamoota wajjiniin walitti dhufeenya godhachaa akka ture ni baranna jechuudha. Nuti namoota qorichi isaan barbaachisnetu namoota fayyaadhaaf qoricha laachaa oolla. Jaalala kan barbaadu isa cubbamaadha. Haammatamuu kan barbaadu isa cubbamaadha. Nuti yoo isa waa hundi guuteef faana kan utaallu. Isa waa hundi guuteef faana kan ta'an. Warra rakkatan garuu gara galee ilaallu baay'een keenya jechuudha. Baay'een keenya. Kana yaaduun barbaachisa. Lammaffaa immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra dhabaniif ni gadda ture. Baay'ee gadda ture warra dhabaniif. Keessattuu yeroo nyaata baay'isee qurxummii san heddummeessee gaafa isaan nyaachisu sana garaa isaanii duwwaa isaan gaggeessuun barbaadu jedheera. Garaa isaanii duwwaa isaan gaggeessuun barbaadu jedhe. Ni gaddeefi jechuudha. Akkasumallee iddoo biraatti immoo maal jedhamee dubbatameera kitaaba qulqulluu irratti? Akka hoolota eegduu hin qabne ta'anii waan uummata argeef isaaniif gaddee jedhe. Akka hoolota eegduu hin qabne bittinnaa'anii waan isaan argeef uummanni Waaqayyoo jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka gaddaa ture warra dhabaniif, warra rakkataniif. Inuma caalaa kana hunduma kan caalu garuu nuti warra qulqullummaa dhabnee rakkanneef, warra gannata dhabnee rakkanneef samii irraa gaddee nu bu'eera. Nu barbaacha dhufeera nu warra gaddaniif. Warra bittaa seexanaa jala turre dhala namaatiif gadduudhaan samii irraa bu'eera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kana barachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana barachuun barbaachisaadha. Barbaacha haa buru namoota gaddan cinaa haa dhaabbannu. Namoota gaddi isaan cabse. Namoota dhabuun isaan cabse. Iyyummaan isaan sakaale. Namoota kana cinaa dhaabbachuu isaaniif gadduun barbaachisaadha jechuudha. Walirratti murteessuun hin barbaachisu. Yaa saba Waaqayyoo namoota dhaban jechuun qarshii warra dhaban qofaa miti. Mana warra dhaban qofaa miti. Inni waan salphaadha. Inni qarshiidhaan bakka bu'uu danda'a. Garuu namoota amantii dhabanii fi namoota gocha gaarii keessattuu barumsa keenya keessatti kaasaa turre namoota dhabaniif inumaa caalatti gadduun barbaachisaadha. Yoo namni isin arrabse gaddaa fi dhugumatti isin bakka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hordoftanitti jechuudha. Yoo isin arrabsan nama sanaa gaddaa fi namni sun kufeera jechuudha, harka seexanaatti kufee jira namni sun. Namni yoo isinitti aare gaddaa fi boo'aa fi maaliif harka dharraatti kufeera jechuudha, dharraa yeroo darbe kaasne sana. Warra dhaban gaafa jedhamu namoota qarshiidhaan yookiin wanta qaqqabamu dhaban qofaa miti jechuudha. Namni hojii gaariirraa gaafa qullaa'u afaansaa keessaa wanti gaariin ba'uu gaafa dadhabu dhugumatti gaddi isaaf barbaachisa. Kanallee yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Malee namoota qarshii dhaban qofa qarshii deeggaruun waan guddaa miti jechuudha. Maaliif namoonni baay'een rakkinni isaanii rakkina amalaati. Amala gaarii dhabuu, Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya qabaachuu dadhabuun dhabuu guddaa waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraa baay'ee kan nama dinqu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa guyyaa ni barsiisa mikuraabitti jechuudha. Halkan immoo kadhannaarra bula. Akkam nama dinqabne. Dhugumatti Daawitiin jireenya keenya agarsiisu kana caalu hin jiru. Inni otoo Waaqa ta'ee jiru, otoo hunda danda'u erga halkan kadhannaarra bule, nuti immoo nama kan taane hangam kadhachuu qabna. Hangam kadhachuu qabna saba Waaqayyoo. Argitanii maal jedhee nu barsiise inni waa'ee kadhannaa ilaalchise? Namoonni of mul'isuu barbaadan akka namoonni isaan arganiif addabaabayitti bahanii kadhatu jedhe. Ati garuu gaafa kadhattu gara godoo keetii seenii kadhadhu. Of dhoksi kadhadhu jedhe. Garuu inni kadhachuu isaa kitaaba qulqulluu irratti galmaa'eera. Maaliif galmaa'e jennee gaafa gaafannu nuti akka irraa barannuuf. Malee inni kadhachuu isaa nutti muufii miti. Akka irraa barannu. Inni otoo Waaqa ta'ee jiru fakkeenya nuuf ta'uudhaaf halkan guutuu kadhannaadhaan erga bulee nuti immoo hangam akka kadhachuu qabnu kanarraa baranna jechuudha. Itti aansanii sooma jechuudha. Nyaatarraa of dhorkuu. Gochoota hamaarraa of dhorkuu. Qulqulluu Yaareed akkuma dubbate. Qulqulluu Yohaannis afaan warqirree waa'ee kanan dubbata. Nyaatarraa qofa miti
inumaa qulqulluun Yohaannis afaan warqii maal jedha? Nyaatarraa sa'aatii hanga kanaa of dhorke jettee natti himi jedha. Hanga kanan ture otoo nyaata nyaatin naan hin jedhin. Garuu aarii irraa gara obsaatti yoo jijjiiramtee ta'e isa natti himi jedha. Loluu irraa gara gad of qabuutti of tuuluu irraa gara akka soominaatti yoo jijjiiramte isa natti himi jedha. Nyaatarraa hanga kanan ture naan hin jedhin jedha. Waa'ee soomaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos otoo foon inni uffate sun foon akka keenyaa, foon dadhabaa, foon namaa haa ta'u malee inni cubbuu ofirraa hin qabu. Tasuma cubbuu ofirraa hin qabu. Mudaa cubbuu ofirraa hin qabu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Foon isaa dadhabsuuf isii miti kan soome. Maal nu barsiisuuf? Nuti akka soomnu nu barsiisuuf. Qoricha jireenyaa nutti himuufi. Soomiin qoricha jireenyaa, bantuu jireenyaa, bantuu gochoota gaarii akka ta'e nutti himuufi. Soomuun nu barbaachisa jechuudha. Nuti warra hin soomnu baay'een keenya. Soomiin soomnu baay'een keenya. Keessattuu namootaaf kennineerra namoota soomaniif. Inni koo hin sooma, abaluu hin sooma, waliin jenna. Quba walitti qabne. Gowwoomneerra jechuudha. Soomiin hunda keenyaaf kan barbaachisu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii soomee soomaa nuun jechuudhaaf kan inni soome. Guyyaa 40 fi halkan 40 gammoojjitti kan inni soome nu barsiisuudhaaf jechuudha waan biraatiif miti. Jireenya afurummaa keenya keessatti maal gochuu akka qabnu nutti himuufi jechuudha. Nutti himuufi jechuudha. Waa'ee soomii ilaalchisee keessattuu duuka buutonni guyyaa wayii seexana namarraa baasuu dadhabanii gaafa maaliif baasuu dadhabne jedhanii gaafa isa gaafatan maal jedheen? Inni akkanaa kun kadhannaa fi sooman malee hin bahu jedheen. Argitanii soomni akkam akka barbaachisu. Erga Waaqni soomaa jedhee eenyudha ree nuti kan of jajnu kan soomuu danda'u? Eenyudha nuti kan ol of qabu? Erga inni soomee soomaa nuun jedhe. Erga isarraa amantii qabaanne waan inni godhaa nuun jedhe akkamitti gochuu dadhabna? Faayidaa keenyaaf waan biraaf miti. Nuti nyaata nyaachuu dandeef Waaqayyo waan fayyadamuu qabu. Nuti garuu hin fayyadamne. Maaliif? Ol guddachaa deemna. Riqicha qulqullummaarra ol ba'aa deemna waan ta'eef soomiin hangam akka barbaachisaa ta'e soomiin nutti hima jechuudha. Taansii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa kan barannu rakkina obsaan simachuu. Baqannaa simateera ijoollummaa isaatti. Fooniin jechuudha. Gidiraa simateera. Reebamuu simateera. Fannifamuu simateera. Garuu guyyaa wayii dhageessaniittu gaafa inni waan hamaa dubbatu. Dubbistaniittu kitaaba qulqulluurraa hin jiru. Rakkina hundayyuu obsaan simateera. Obsaan jechuudha. Kana isarraa ni baranna jechuudha. Inni kan biraa kaayyoo isaa guyyaa hundayyuu hojjeta ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Waan dhufeef sana sekoondii sekoondiitti, daqiiqaa daqiiqaatti, sa'aatii sa'aatiitti, guyyaa guyyaatti, torban torban, ji'a ji'atti hojjeta ture. Kaayyoon uumama keenyaa maal ture? Kaayyoon namaa Waaqayyo wajjin jiraachuu jenneerra yeroo darbe. Waaqayyoon fakkaachuu isa wajjin deddeebi'uu jenneerra miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaayyoon isaa maal ture? Dhala namaa fayyisuuf barbaadu ture. Inni guyyaa guyyaa isaa keessatti kaayyoo isaa kana raawwachaa ture. Kana dubbii isaa irraas dhageenyeerra. Yeroo dubartittii Samaariyaa sana wajjin waliin dubbii taasisetti duuka buutonni nyaata siif finnuu jedhanii gaafa isatti dubbatan maal jedhe? Nyaanni koo hojii sana ergee hojjechuudha. Nyaanni koo hojii sana ergee hojjechuudha. Bakka baay'eetti dubbateera waa'ee kaayyoo isaa. Argitanii nooree maal baranna kanarraa? Kaayyoo uumama keenya sana argitanii guyyaa ganama gaafa hirriibaa kaanu. Guyyaa gaafa hojii keenya hojjennu. Halkan gaafa rafu yeroo hundumayyuu kaayyoo keenya sana yaadu. Innis maalidha? Waaqayyo wajjin jiraachuu kan jedhu sana jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa wanti nu barannu seera biyyaa kabajaa akka ture jechuudha. Seera biyyaa kabajaa akka ture. Keessattuu gibira akkamittiin akka kaffale. Kana hunda maaliif godha? Inni seera jalatti kan bulu ta'ee miti. Maaliif? Namoonni akka isaan hin gufanneef. Inni yumtayyuu dubbateera yeroo qulqulluu Phexros wajjin gaafa gibira kaffala sana namoonni akka nutti hin gufanneef jedheera. Akka hin gufanneef jedhee qulqulluu Phexrosin ergee qurxummii keessaa baasee akkamittiin akka inni kaffale ni yaadanne jechuudha. Nuti sarara hawaasa keessa jiraannu keessa, mana hojii hojjennu keessa seerota sirrii ta'an, seerota cubbuutti nama hin geessine hordofnee hojjechuu nutti hima jechuudha. Waa baay'ee irraa waan nu fayyisuuf wanti kun gooftaa keenya irraa salphumatti wantoota kanneen barachuu ni dandeenya jechuudha. Isin immoo egaa
kitaaba qulqulluu yoo dubbista wanta baay'ee argachuu dandeessu. Wanta baay'ee argattu jechuudha. Nuti maaliif bakkuma wantoonni sun jijjiiran walii caqasuuf jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa waan kana erga barannee amma immoo durbee Maariyaamitti ceena. Giifti keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam irraa maal barachuu dandeenya? Jireenya afurummaa keenyaaf waan nu fayyadu maal isheerraa fudhachuu dandeenya? Qulqulluun Phaawulos dursitoota keessan yaadadhaa, firii jireenya isaanis ilaalaa, amantiidhaan isaan fakkaadhaa jedheera. Dursitoota keessan. Dursaan keenya hundaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Itti aansee immoo waaqa gaditti uumamaa olitti dursituun keenya giifti keenya dubaroo Maariyaam. Egaa isheerraa immoo waan muraasamee waan sa'aatii kanaaf ta'u keessaa fudhannu. Tokkoffaa irratti giiftiin keenya dubaroo Maariyaam kennaa ishee eeggatteetti. Kennaa ishee eeggachuudhaan dhala namaa keessaa homtuu isheerra hin qabu. Isheen akkuma namaatti dhalatte. Akkuma namaatti mucaa taatee daa'ima taatee dhalatte. Garuu kennaa ishee eeggattee waan jiraatteef garuu bultoo Waaqayyoo akka taatuuf filatamteetti. Yaa saba Waaqayyoo, kennaa cuuphaa keenya ofirratti eeguun durbee Maariyaam irraa baratamuu ree? Warri immoo aangoo Waaqayyoo harkaa qabnu, aangoo keenya eeggachuu, kennaa keenya eeggachuu durbee Maariyaam irraa barannu ree? Yoo kennaa keenya Waaqayyoo waan nu kenne sana yoo eegganne, argitanii qulqulleetti giifti keenya dubaroo Maariyaam qulqullummaa ishee ittiin dhalatte sana eeggatteetu jiraatte. Otoo mudaa tokko irra hin buusin. Cubbuu yaadatiin otoo hin xureessin. Cubbuu dubbiitiin otoo hin xureessin. Cubbuu gochaatiin otoo hin xureessin jiraatteetti ishee. Kennaa ishee eeggatteetti. Kun immoo maaliidhaaf ishee ga'e? Bultoo Waaqayyoo akka taatuuf ishee ga'e. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha jedhee qulqulluu Gabri'eel ragaa kan isheedhaaf ba'e maaliif? Ati dubartoota keessaa kan filatamte, kan eebbifamte kan jedhe maaliif? Kan ishee filachiise kennaa ishee eeggattee qulqullummaadhaan jiraachuu isheeti. Namoonni Waaqayyo kennaa nuuf kenne, kennaa keenya haa eeggannu. Hunduma caala immoo kennaa cuuphaa keenya. Mana kiristaanaa keessatti mucummaa Waaqayyoo arganne sana ofirratti eeggachuu. Ganiin sana akka hin xureessine, cubbuudhaan akka hin xureessine eeggachuu giiftii keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam irraa ni baranna jechuudha. Itti aansinee giiftii keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam kaayyoo ishee adda baafattee beekti. Kaayyoo jireenya ishee adda baafattee beekti. Walii gadi hin jiru jechuudha. Wanti isheen shakkitu hin jiru jechuudha. Kana maa irraa beekne? Qulqulluu Gabri'eel gara ishee dhufee yeroo ergaa misiraachoo isheetti himu sana ilma ni deessaa gaafa ishidhan jedhu maal jette? Ani hoo dhiira hin beeku kuni akkamitti naaf ta'a jette. Murteeffatteetti jechuudha. Kana booda dhiira wajjin wal baruu akka isheen hin dandeenye. Waaqayyo wajjin hin qofa jiraachuudhaaf kaayyoo ishee adda baafatteetti. Bitaatti hin gortu, mirgatti hin gortu jechuudha. Kanaaf ofitti amanamummaadhaan kan isheen deebiste. Dhiira hin beeku jette. Otoo waa'ee dhiira beekuu yaada ishee keessaa qabaatteetti ta'e hin ta'amaan rakkoon qabu gara fuulduraa jettee yaadde ture. Gara fuulduraa heerumuu hin danda'a. Gara fuulduraa jettee yaaduu dandeessi. Garuu isheen jedhe dhiira waan ani hin beekneef, dhiira hin beeku waan ta'eef akkamittan dahuu danda'a jette. Argitanii kaayyoo ishee akkamittiin akka adda baafatte. Nu yoo kaayyoo keenya akkamittiin adda baafanneerra. Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf kaayyeeffanneerra. Namni yoo nu gaafate ofitti amanamummaadhaan deebisna. Kiristaanummaa ta'uu keenya, kiristaana ta'uu keenya, ortodoksii ta'uu keenya deebisna. Argitanii giiftii keenya dubaroo Maariyaam irraa waan kana baranne. Inni kan biraa baay'ee wanti garaa nama raasu giiftiin keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam callisuu fi iccitii eeguudhaan kan ishee ga'u hin jiru. Callisuu fi iccitii eeggachuu danda'uudhaan kan ishee ga'u hin jiru. Kitaaba qulqulluu keessa jechoonni isheen dubbatte muraasa haa ta'an garuu malee muraasa haa ta'an malee wantoota humna qabanidha. Maaliif iccitii eeguu isheerraa callisuu isheerraa kan madde waan ta'eef. Abboonni wangeelaa barreessaniiru. Haati isaa garuu kana hundayyuu laphee ishee keessatti eeggatte ture. Yeroo ilmi ishii raajii hojjetu, yeroo wanti hundi raawwatamu laphee isheetti qabatte ture. Waa'ee ilma ishee wanti baay'ee yeroo dubbatamu laphee isheetti qabatte ture. Giiftiin keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam. Callisuu fi iccitii garaa isheetti qabachuudhaan ni beekamte jechuudha. Kanarraa baranna gaa. Iccitii keenya eeggachuu. Dhoksuu miti iccitii keenya eeggachuu callisuu danda'u, gadi of qabuu danda'u isheerraa ni baranna jechuudha. Inni kan biraa giiftii keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam irraa kan barannu ofiin boonuu dhiisuu, ol of qabuu dhiisuu.
Isheen ani waaqan dahee jettee hin boonne. Ilmaan waaqayyoo kennaa addunyaa kanarratti kennaman keessaa inni olaanaa fi inni bira gahamuu hin dandeenye haadha waaqayyoo ta'uudha. Kennaa kanaan kan wal quunnamu hin jiru. Kan wal qixxaatus hin jiru. Isheenoo kennaa akkasiin qaba jettee hin boonne. Ani haadha isaati jettee duukaa buutota ilma isheetiif ergaman gidduutti hin argamu hin jenne. Garuu isaa wajjin kadhannaa irratti hirmaachaa turte. Argitanii? Ol of hin qabne isheen jechuudha. Baay'een keenya kennaa waaqayyo nuu kenne ol of qabna. Isumayyuu cubbuu keenya faana. Isheen akka qulqulleettii taatee waaqayyo ishee irraa dhalatee bultoo waaqayyoo taatee kennaa ishee kanaan hin boonne isheen. Hin boonne isheen. Maal jette garuu? Gad of qabummaa garbittii isaa inni yoo argeera jette. Ilaala saba waaqayyo. Gad of qabummaa garbittii isaa. Inni kasoomina garbittii isaa, kasoomina tajaajiltuu isaa argeera jettee dubbatte garuu hin boonne jechuudha. Kanarraa baranna gaa. Har'a kennaa keenya, qabeenya keenya xiqqoo isaa taatu guddaa kan ittiin boonnu baay'een keenya jirra jechuudha. Giifti keenyarraa garuu kana baranna. Ishee bira homtuu gahuu hin danda'u. Isheen waaqaa gadi uumamtoota immoo olidha. Garuu hin boontu isheen. Lubbuun ishee, foon ishee, yaadni ishee qulqulluu waan ta'eef jechuudha. Nutis kana egaa irraa bara. Namni of boonu giifti Maariyaam ilaallee gad of haa qabnu. Akka gaaraatti namni yaada keenya tuullannee, akka gaaraatti akka tulluutti namni qalbii keenya ol kaasne giifti Maariyaam ilaallee gad of haa qabnu. Kennaa isheen argatte caala kan argate hin jiru waan ta'eef. Kan biraa giiftiin keenya dubaroo Maariyaam namaaf kan gadditudha. Akkuma ilma ishee jechuudha. Kan ammoo mana cidhaa sanitti ilaaluun ni danda'ama. Rakkina namoota otoo namni hin dubbatiin argitee kan beektu dubaroo Maariyaam. Nu yoo har'a obboleewwan keenya gaafa rakkatan otoo isaan nutti himin miira isaaniitirraa hubannee rakkina isaaniitiif furmaata ni ilaalla. Otoo isaan hin dubbatiin, otoo isaan nutti hin himatiin, otoo isaan miila keenyatti hin kufin ni ilaannaa fi argitanii kan baay'ee nama dhiqa kan giifti keenya dubaroo Maariyaam mana dookimaas mana cidhaa sanitti wanti raawwatame jechuudha. Isheen abbaa cidhaa sana namoota fuulduratti hin qaanessine. Sagalee ishee ol kaastee nama fuulduratti hin qaanessine. Garuu suuta jettee isaaf gadditee abbaa qorichaa kan ta'u waaqa waaqotaa ilma isheetiif garuu furmaata akka kennu itti himte ilma isheetti. Wayinii hin qabanii bara jettee. Godoo nama sanaa rakkina nama sanaa otoo hin itti himatiin ofuma isheetii beekte jechuudha. Gadditee fi furmaata laachisteef jechuudha. Kanan baranna gaa. Yaa saba waaqayyoo namootaaf miira isaaniitirraa hubannee isaaniif haa gaddinu. Maaliif isaan qaanessina yeroo wayii isaaniif goonu isaan qaanessina yeroo baay'ee. Akka isaan ofitti ceephaan akka isaan gaddan goona yeroo baay'ee gadi isaan qabne nama fuulduratti isaan baasne. Garuu haati waaqayyoo garuu maal isheen goote? Waan isheen goote ilaala. Suuta jetteetu gadditeef jechuudha. Kana isheerraa ni baranna. Akkasumallee mana kiristaanaa keenyattis akkuma dubbatamu kophee miila isheetiin saree bishaan akka isheen obaaste akkamittiin akka uumama kaaniif illee gadditu isheen jechuudha. Giiftiin keenya dubaroo Maariyaam. Kan biraa ilma isheetiif akkamittiin akka isheen gaddite. Egaa kana samoona gadda gooftaa yaadannoo yeroo Faasikaan ga'uudhaaf jedhu sana yeroo ka'umsi ga'uudhaaf jedhu torbee gaddaa keessa boo'icha Maariyaam jedhamee kan dubbatamu jira. Achirratti arguu dandeessan. Gaddi isheen ilma isheetiif gaddite. Egaa giiftiin keenya dubaroo Maariyaam gaddaa isheen namaa gadditu akka amma kaasne kanaan nutis isheerraa barachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa baay'ee kan nama dinqu baqannaa fi rakkinoota isheerra gahan obsaan simatte. Yaa saba waaqayyoo fayyina kan argatu dhala namaa hunda. Kan rakkatu garuu kan isa wajjin rakkate garuu ishee kophaa ishee gammoojjii Gibxii keessa miila isheetiin kan naannofte ishee. Garuu waa tokko afaan ishee keessaa yeroo ba'u hin dhageenye. Afaan ishee keessaa yoo ba'e maal dhageenye nuti? Gad of qabummaa garbittii isaa argeera waan jedhu dhageenye. Rakkinni irra ga'e waan jedhu dhageenye afaan ishee keessa. Laphee isheetti qabachuu, iccitii ishee qabachuu, obsuu isheerraa baranne jechuudha. Kanaaf rakkinoonni gaafa nurra ga'an waaqayyoof jecha
jireenya keenyaaf jecha rakkinoonni gaafa nurra ga'an obsaan simachuun giiftii keenyarraa waan baranudha jechuudha. Inni kan biraa waa'ee giiftii keenya yeroo kaasnu jecha qulqulluu Gabri'eel qorachuudhaan simatte. Jecha ergamaa Waaqayyo qulqulluu Gabri'eel beekumsaan qoratteetu simatte. Callistee hin simanne qorattee simatte. Isheen mana qulqullummaa keessatti waan guddatteef ergamoota Waaqayyoo wajjin hin jiraachuun ergamoota Waaqayyoo yookiin ergamaa Waaqayyoo arguun isheef haaraan turre. Garuu nagaan guyyaa san qulqulluu Gabri'eel fidee dhufe garuu nagaa addaati. Nagaa isa dura dhageessee hin beekne. Gaafa kana kun immoo nagaa akkamiiti jettee yaadde. Argitanii? Naaf mala hin jenne isheen qulqulluudha waliin jenne irra duratti. Qulqullummaa isheetiin bultoo Waaqayyootti filatamteetti. Ani qulqulluu waanan ta'eef akkana naan jedhe jettee yaadne yaa saba Waaqayyoo. Anaa naaf mala nagaan akkasiin jenne. Kun immoo nagaa akkamiiti jettee yaadde hin dubbanne afaan isheetiin hin yaadde. Qulqulluu Luqaas akka barreesse jechuudha. Argitanii? Hangamitti akka isheen hubattoo akka taate jechuudha. Nutis mee waan baay'ee yeroo dhageenyu maa qorannu mee saba Waaqayyoo. Waan hunda akkuma dhageenye simannee gochatti otoo deemuu baanne. Waa'ee namaa gaafa dhageenyu waan hamaayyuu jechuudha. Wajjin arrabsuutti fiigna. Waa'ee waan tokko gaafa dhageenyu dafnee waan ta'etti fiigna otoo hin qoratin jechuudha. Isheen garuu qoratteetti. Argitanii ergamaa Waaqayyoo irraa nagaa dhufe qoratteetti. Haati Waaqayyoo jechuudha. Kun egaa otoo Hewaan waan akkasii kana gooteetti ta'ee dhalli namaan kufuu ture. Hewaan isheen lammaffaan garuu dhalli namaa akka fayyuuf qorannoodhaan of eeggannoodhaan nagaa qulqulluu Gabri'eel irraa dhufe simatteetti jechuudha. Kan egaa waa baay'ee irraa baranna jedhee yaada waan dhageenyurra. Namni yeroo wal nu qabu, namni yeroo gadi nu qabus maaliif jedhani? Maalidha wanta akkasii kun jedhanii qorachuun nurraa eegama jechuudha. Nurraa eegama. Giiftii keenya egaa waa'ee akkasii erga kaasne waa'ee giiftii keenyaa abbaa biraa acaqasnume kakuu moofaa keessaa abbaa tokko acaqasnu. Qulqulloota baay'eetu jira egaa nuti barumsa keenyaaf namoota muraasa acaqasna waan ta'eef. Abrahaam acaqasnu abbaa keenya Abrahaam. Egaa Abrahaam jireenyi isaa inni jalqabaa akkuma beeknu xaawotii yookaan waaqa tolfamaatti maatii isaa wajjinis waaqa tolfamaatti bulaa kan turan. Waaqayyoon kan hin beekne waaqa dhugaa jechuudha. Harka namaatiin kan tolfame bifa jabbiitiin, bifa biraatiin, bifa bineeldatiin wantoota tolfaman waaqessaa akka ture. Seenaan isaa kan beekamu Abrahaam. Garuu Waaqayyoodhaan akkamittiin argate waaqa dhugaa barbaaduuf uumama qorateera Abrahaam. Waaqa dhugaa bira gahuudhaaf. Aduutu waaqa jedhee yaadee beekaa. Addeessatu waaqa jedhee yaadee beekaa. Ibiddatu waaqa jedhee yaadee beekaa. Bishaantu waaqa jedhee yaadee beekaa. Bubbeetu waaqa jedhee yaadee beekaa Abrahaam. Akkuma seenaa isaa irratti baranne jechuudha. Dhumarratti garuu waa hunda qoratee gaafa bira gahuu dadhabu maal jedhee dubbate? Yaa waaqa aduu, yaa waaqa addeessaa natti dubbadhu jedhe. Gaafa kana Waaqayyotti dubbateera akkuma beektan jechuudha. Maqaasaa Abrahaam kan turellee gara Abrahaamitti kan jijjiireef Waaqayyoodha. Egaa Abrahaam waaqa dhugaa kana barbaachuudhaaf uumama akka qorate. Nus qorachuu qabna jechuudha dhugaa bira gahuudhaaf. Jireenya hafuurummaa akkamitti jiraatama qorachuu nu barbaachisa. Kufnee ka'uu qabsooruu nu barbaachisa jechuudha. Abrahaam irraa kan barannu kana. Tokkoffaan. Callisaniituma jiraachuu miti. Jireenya ofii qorachuu wantoota naannoo keenya jiran qorachuun barbaachisaa akka ta'e Abrahaam irraa ni baranna jechuudha. Inni kan biraa Abrahaam Waaqayyoof jecha biyya isaa dhiisee baheera. Akkamittiin kutannoo amantaa akka qabu laala saba Waaqayyoo. Waaqayyoof jecha argitanii waaqa dhiyootti argate jechuudha Abrahaam. Dura bakka biraa ture waan ta'eef. Bahi gaafa jedhuun garuu biyya isaa dhiisee baheera. Har'a Waaqayyoon biyya keessaa bahaa jedhee nu gaafatu saba Waaqayyoo. Maatii keessan dhiisaa bahaa jedhee nu gaafatu. Garuu fedhii keessan keessaa bahaa jedhee nu gaafata. Jireenya keessan keessaa miira keessan hamaa keessaa bahaa jedhee garuu nu gaafata har'as. Kutannoo akkamii qabna reessa keessaa bahuuf. Waan nuti tolee jiru san cubbuu nuti tole keessaa bahuuf. Sagaagaltii keessaa, arrabsoo keessaa, soba keessaa, hanna keessaa, malaammaltummaa keessaa bahuuf ammam filata, ammam qophiidha. Abrahaam garuu biyya isaa dhiisee baheera. Biyya isaa dhiisee baheera. Inni kan biraa abdii isaaf kenname amaneera.
Waaqayyo ilma sii kenna gaafa jedhu nama waggaa 100 ta'e seera uumamaa cabsee jechuudha. Seera uumamaatiin dubartiin waggaa 90 hin deessu. Haati manaasaa waggaa 90 waan turteef. Inni garuu fudhateera. Fudhateera Abrahaam. Amaneera jechuudha. Waadaa isaaf kenname sana. Haa ta'u malee abdiidhaan ilma argate kana Yisaaqiin ilma argate kana Waaqayyo gaafa isa qoru maal jedhe? Ilma kee naaf wareegi isaan jedhe. Saba Waaqayyo Abrahaamii fi Saaraan bara dulluma isaanii keessa Yisaaqiin kan argatan. Abrahaam waggaa 100 ture yeroo Yisaaqiin dhalchu. Yeroo waadaa san dhagahu jechuudha. Argitanii ilma yaadee otoo argadhee jedhee yaadaa ture. Gaafa argatu Waaqayyo immoo ilma kee kana baasiitii naa wareegi gaafa isaan jedhu. Abrahaam asii achi hin jenne. Kutannoodhaan waa sana raawwachuuf baheera jechuudha. Har'oo nuti Waaqayyoof wanta qabnu wanta jaalannu wareeguuf qophiidha. Wanta jaalannu wanta dhumaa kana jireenya koo keessatti wanti hin qabaanne kana jedhee kan yaadnu wareeguudhaaf qophiidha. Abrahaam irraa garuu kana ni baranna jechuudha. Inni kan biraa Abrahaam ulaagaa Waaqayyo sarraa barbaadu raawwateera. Seera uumamaa irratti akkuma dubbisnu dhagna qabaan yeroo jalqabaatiif kan kenname Abrahaamiif. Mallattoo namoota Waaqayyo ta'ee kan kenname dhagna qabaan Abrahaamiif jechuudha. Abrahaam hin tuffanne dhagna qabadhu gaafa jedhuun hin tuffanne Waaqayyoon. Ajaja Waaqayyoon hin tuffanne. Maal godha kun hin jenne. Nuti warra manni kiristaanaa kana godhaa nuun jette maal godha jenna. Soomaayyuu nuun jette maal fayyada? Waan akkasiitti irraa of eegaa maal fayyada? Sirna qulqulleessaa irratti argama duubatti jenna. Abrahaam garuu maal godheera? Dhagna qabaa duraan beekamne. Waaqayyo godhi gaafa isaan jedhu godheera jechuudha. Ulaagaa sarraa barbaachisu guuttateera. Nutis jireenya afurummaa keenyaaf ulaagaa nurraa barbaachisu guutuudhaaf akka Abrahaam kana qophii ta'uun nu barbaachisa jechuudha. Ilma Abrahaam immoo Yoosefiin haa kaasnu. Yoosef egaa jireenyi isaa baay'ee wanta nama barsiisudha keessattuu dargaggootaa fi tokkoffaa irratti amanamummaa isaati Yoosefiin kan laallu. Amanamummaa isaa jechuudha. Abbaan isaa hiriyoota isaatiif nyaata akka inni geessu gaafa isa ergu karaa irratti beela'ee ture Yoosef. Garuu nyaata obboloota isaa sana nyaanne amanamummaadhaan ergame sana achi hin ga'eera. Amanamummaa isarraa baranna jechuudha Yoosef. Inni lammaffaa garraamummaa isaa Yoosef. Abjuu isaan dhokfatu ture akkuma beektan. Abjuu ni argaa. Abbaan isaan dubbatin jedhaa inni garuu bahee obboloota isaatti. Isaafis kan isaan aariitti qabatan kan isaan haalootti ba'uuf jedhan. Sababa abjuu isaatiif. Inni garuu garraamii waan ta'eef abjuu isaa dubbataa ture ijoollummaa isaatiif. Booda garuu isa fayyade malee isa miidhe. Taansii rakkina keessatti obsa godhachuu. Biyya Gibxitti gurgurameera. Obboloota isaatiin ganameera. Biyya ormaatti jiraateera. Biyya Waaqayyoon beekamne keessa jiraateera. Mana hidhaatti darbatameera. Yoosef jechuudha. Seera uumamaa irratti akkuma dubbisnu. Isa garuu obseera Yoosef. Nutis kanan barannarra. Kan biraa Yoosef irraa yeroo wanna hunda keessaa kan Yoosef irraa fudhan cubbuu irraa yeroo hundayyuu dammaqinaan of eeguu danda'u. Yeroo hundayyuu Waaqayyoon of fuulduratti ilaalu. Haati manaa Phiixifaaraa Yoosefiin gaafa isheen qortu. Yoosefiin gaafa isheen qortu sagaagalummaadhaan gaafa isheen qortu Waaqayyo fuulduratti cubbuu akkana akkamittaan hojjedhaa jedhee deebise. Saba Waaqayyo qormaanni gaafa isinitti dhufu keessattuu dargaggoona kan taane. Cubbuu akkana akkamittaan Waaqayyo fuulduratti hojjedha jennee dubbannaa dandeettii akkasii qabna. Hattoomni gaafa nutti dhufu. Malaammaltummaan gaafa nuuf dhiyaatu. Fedhiin sagaagaltii gaafa nuuf dhiyaatu. Sobuun gaafa nuuf dhiyaatu. Hamiin gaafa nuuf dhiyaatu. Waaqayyo fuulduratti cubbuu akkasii akkamittaan hojjedha jechuu dandeenya. Yoosef garuu akkas jedheera. Akkas jedheera Yoosef. Abbaan manaa kee jedheen isheedhaan. Abbaan manaa kee qabeenya isaa hunda irratti anaan na muudeera. Si garuu naaf hin laanne. Waan naaf hin laatamne immoo hin tuqu. Jedhee yeroo hundayyuu dammaqinaan jiraataa ture Yoosef. Waaqayyo fuulduratti yeroo hundumayyuu garraamummaadhaan cubburraa of eeguudhaan deddeebi'aa ture jechuudha. Yoosef egaa biyya ormaatti biyya Gibxiitti amanamummaadhaan tajaajilaa tureera. Kan biraa immoo dhiifama gochuu. Obboloota isaatiif akkamittiin akka inni dhiifama godhe. Warra isa gurguratan sana. Warra biyya isaatii isa baasan sana. Warra abjuu isaa hambisuudhaaf jedhan sana. Gaafa argu keessattuu immoo yeroo isaan dadhabanitti. Yeroo isaan rakkatanitti isaan argee garuu dhiifama isaanii godheera Yoosef.
kan egaa irraa baranna. Yaa saba Waaqayyoo namoota wajjin walitti mufatta yoo qabaattan ammuma iyyuu dhiifama godhaafi. Ammuma kana dhiifama godhaafi. Maaliif Yoosef caalaa hin miidhamne? Amma fe'e yoo miidhamtan. Obboloonni isaa biyya isaatii baasanii isa gurguratanii. Biyya isaatii baasanii qarshiidhaan isa gurguratan. Isa ajjeesuuf iyyuu irratti walii galan. Abjuu isaa hambisuudhaaf mari'atanii. Rakkina keessatti isa gashani. Kana caalaa miidhama akkamiin nurra ga'e nuti? Dhiifama haa goonu. Dhiifama haa goonu jechuudha. Ammumarraa. Inni kennaa Waaqayyoo illee eeggateera jechuudha. Wanta Waaqayyo isa wajjiniin taasisee eeggateera qulqulluu Yoosef. Kan biraa gabaabsinee kan laallu qulqulloota lamaan Nohii fi Loox. Isaan irraa immoo waan tokko waan guddaa waan irraa barannu qabna. Inni maalidhaan addunyaan Waaqayyoon gaafa ganu kophaa ofii Waaqayyo faana dhaabbachuu. Nohi beektu miti addunyaa hundi cubbuudhaan gaafa xuraawe ofii isaatii fi maatii isaa qofa kanaaf. Kophaa dhaabbachuu jechuudha. Namni gaafa amantiirraa maqu kophaa dhaabbachuu Waaqayyo faana. Kophaa dhaabbachuu amantiidhaan. Ortodoksummaa ofiitiin kophaa dhaabbachuu. Dhugaadhaan kophaa dhaabbachuu. Nohi irraa baranne jechuudha. Hin fayyadame malee miidhamne. Baay'een keenya miidhaan nurra gahaa akkas taana rakkin nurra gahaa jenna. Oomtu nurra hin gahu saba Waaqayyo. Dhugaadhaaf dhaabbachuun amantiidhaaf dhaabbachuun egaa maal booddee akka maal nu kennu yoo Nohi irraa barachuu dandeenya jechuudha. Loox irraa akkuma sana. Sodoomii fi Gamoraa keessaa akkamittiin Loox akka ba'e kitaaba qulqulluu irraa waan dubbisnu jechuudha. Inni kan biraa qulqulluu Daawitiin haa kaasnu bara moototaa keessaa immoo Daawit irraa inni barannu inni guddaan amantii Waaqayyoo irratti qabaachuu. Waaqayyoon amanuu baay'ee nama dinqa. Daawit ijoollummaa isaatti leenca harka isaatiin nama ajjeesaa ture. Ijoollummaadhaan. Daawit ijoollummaa isaatiin Gooliyaadiin nama guddaa sana nama mo'uu danda'e Daawit. Qaama guddaa qabaatee miti. Meeshaa hidhatee miti. Amantii hidhatee waan ta'eef. Har'as akkasii saba Waaqayyoo. Foon keenya mo'achuu kan dandeenyu, diina keenya seexana mo'achuu kan dandeenyu amantii Waaqayyoo irratti qabaanne qofa. Daawit amantii guddaa qaba ture Waaqayyoo irratti. Yeroo hundumayyuu Waaqayyootti ni bu'uuna ture Daawit. Kanaafinis Gooliyaadiin mo'uu akka danda'e hin beekne jechuudha. Inni kan biraa laphee gaabbii qabaachuu. Laphee gaabbii qabaachuu. Daawit akkuma balleessee gaabbii gala. Inni kufa inni hoggasuma ka'a Daawit. Cubbuudhaan gaafa kufe yeroo suma deebi'ee ka'a qulqulluun Daawit jechuudha. Kanarraa baranna. Inni kan biraa Daawitirraa kan barannu dhiifama gochuu. Egaa Daawit Gooliyaadiin gaafa ajjeesee deebi'u shamarran Israa'el isaaf faarfatanii turan. Shamarran Israa'el eenyudhaaf faarfatanii turanii? Daawitiif faarfatanii turan. Gaafa kana Saa'ol mootichi Israa'el Daawit irratti haaloo qabate. Na caala faarfatame jedhe jechuudha. Saa'ol kuma ajjeesee Daawit kuma 10 ajjeesee jedhanii gaafa faarfataniif akkamittiin na caala jedhee Saa'ol Daawitiin ari'uu jalqabee ture jechuudha. Guyyaa wayii garuu Daawit bakka dheessetti Saa'ol isa ajjeesuudhaaf gaafa dhufu guyyaa wayii holqa keessatti Saa'olin argate Daawit. Kophaa isaatti jechuudha. Holqa keessatti Saa'olin argate. Ajjeesuu ni danda'a ture garuu maal godhe? Suuta jedhee duuba isaatiin naqeetu uffata isaatirraa fiixirraa kutateetu milikkitaaf jechuudha. Mallattoodhaaf uffata isaatirraa kutatee deeme. Ajjeesuu ni danda'a ture garuu hin ajjeesne. Maal jedhe? Ani nama Waaqayyo muude irratti harka koon kaasu jedhe. Mootii Waaqayyo muude irratti harka koon kaasu. Nuti warra saba Waaqayyo keessattuu kiristaanonni maal gochaa jirra? Gaggeessitoota mana kiristaanaa Phaaphaasota irratti harka keenya kaasaa jirra. Mee Daawit irraa kanaa barannu. Ani mootii Waaqayyo muude irratti harka koon kaasu. Inni mootichi garuu maal gochaa jira? Daawit nama Waaqayyo sana ajjeesuuf fiigaa jira. Amma fe'eeyyuu yoo balleessan argitanii namoota Waaqayyo muude irratti harka keenya kaasuun akka hin barbaachisne. Waaqayyo immoo yeroo isaatti furmaata akka kennu jireenya Daawit irraa waan barannu jechuudha. Egaa qulqulloonni hedduun jiru. Duuka buutota ilaallee amma waa baay'ee barachuu dandeenya. Duuka buutonni Waaqayyo waa hunda isaanii dhiisanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin hordofaniiru. Qulqulluun Phexros akkuma jedhe. Egaa nuti waa hunda keenya dhiisnee si hordofneerraa maal argannaa jedhee akkuma gaafate. Waa hunda isaanii dhiisanii isa hordofaniiru. Hojii isaanii dhiisanii, maatii isaanii dhiisanii, kaayyoo isaanii, galma isaanii dhiisanii Waaqayyoon hordofaniiru.
galma isaanii gara galma waaqayyootti, kaayyoo isaanii gara galma waaqayyootti jijjiiratanii hordofaniiru. Kana irraa baranne jechuudha. Lammaffaa immoo hafuuraan jabaachaa deemu akkuma yeroo darbe kaasan. Hafuuraan jabaachaa deemu duuka buutota irraa ni baranna jechuudha. Wareegamtoota waaqayyoota irraa illee kutannoodhaan akkamittiin akka isaan waaqayyoof jecha morma isaanii dabarsanii akka kennan, qaama isaanii giddiraadhaaf dabarsanii akka kennan, amantii fi kutannoodhaan akkamitti akka jiraatan ni baranna jechuudha. Fakkeenyaaf qulqulluu Agnaaxiyoos maal ta'eera? Inni bineensatti darbatameera. Bineensatti cicciree ajjeese. Maaliif? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jecha, amantii dhugaatiif jecha. Qulqulluu Giyoorgis beektu maal akka irra ga'e? Qulqulleettii Arseemaan beektu maal akka irra ga'e? Iyyeeluuxaa fi ilma ishee, qulqulleettii Iyyeeluuxaa fi ilma ishee ni beektu maal akka ishee irra ga'e? Dhumni wareegamtootaa qulqulluu Phexros Phaaphaasicha maal akka ga'e hin beektu. Barumsota biraa keessatti waan baratamudha. Kana hundarraa waan baay'ee baranna jechuudha qulqulloota kanneen. Waaqayyo gooftaan keenya kan barannee hin jiraanne firii 30, firii 60, firii 100 akka buusnu fedhaa fi jaalala isaan nuuf haa ta'u.